sadaqaa jaariyaan gargaari, sadaqaadhaan bira dhaabbadhu. Yaa tahaa ummaan teessirra jiraattee hin bilbilleefi hoo, yaa ta'ummaan teessirra jiraattee qubaan qabne hoo. Yaa salaam, mee yaadadhu gaafa kana yaadadhuuti ummaa tee kaddamadhu, ummaa tee jabeeffadhu. Taganda akhiraa sirraa deemte mootu achitti wanni ati qarqaartuun sooshaal miidiyaarra dhayxee nama boochiftee boohuu keetii miti. Ummata tokkotu jira. Ummata wanni tokko isaaf hin galin. Achi dhaqee haadhatiyyaa maalii jedheetiniin bu'a. Galgalaa ganama viidiyoo yookiin anaashiidaa haadhaa irra hidhee hima iyya. Laa kanaa miti. Ummaa tee yoo sirraa akhiraa deemte sadaqaa jaariyaa qofatu itti dhaqa. Makiinaa konkolaataa bittee biran gahu. Sadaqaa jaariyaa isii irraa godhi Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sadaqaa tana itti gaha jedhe Nabiin alayhi salaatu wassalaam. Sadaqaa irraa godhi du'aayii isiif kadhu galgalaa fi ganamatti du'aayii kadhuuf jechuudha. Kanaaf ummaa teenya rabbitti haa araaramu qubsuma isaanii firdawsa rabbi haa taasisu. هذا وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله ما شاء الله، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن، يقول الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وبوليتي تينيا تنقيا هرقا مصيبة تمسكبتي هاتف تسرتي مداني ربين أجري في صغير حقين نما يسبر ربين سعسو جبات الجنة قد تجبا لا جماعة كنيا وقد تجيب مصيبة سلا ندت كيسا واني هم من أولفات تنجو حرمي چوني بتاني حاتي قد سجوتي هذا جتو ما شاء الله كنمنين يو إسي كدمين خدمة إسي ربي سرقبو دا أنما قم كرسولك إن صلى الله عليه وسلم حتى لو كان في الجهاد sahaabonni osoo isaan jihaaduma keessa illee jiranii, osoo isaan jihaada illee bahanii sila haatanii fi abbaa keessan jangee deemaatii koomee haadhaa fi abbaa keessanii niti jihaada godhaa jedhanii bar deebi'a. Laala maashaallah, sadarkaa haadha abbaattu jaale laala. Jamaa haatinii fi abbaa sadarkaa guddaa nurraa qaban. Kanaaf maashaallah namni har'aa irraa deeme kuni haadha isiiti jechaadha. Rabbiin ummaa teetii haa araaramu. Ummaa teetii rabbiin sabrii jamiila haa kennu. Ummaa teetii hooma rabbi haa araaramu. Warra jannataa rabbi haa taasisu. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Wallahi wogguu kana baay'ee namatti dhagahamaa. Jamaa keenya musiibaan kuni ni dhufa. Almootu jaati baqta. Dingata dhufti, namatti himtee dhuftuu, namuu hin beeku guyyaa duuti qabdu. Mara keenyaa irra jirti jechaadha maashaallah. Kanaafi musiibaan guyyaa isiin mataa namaatiin namatti galtu tokkoon namaa ka beeku hin jiru jechaadha. Kanaaf rabbiin keenya yoo dubbatu Qur'aana isaa kabajamaa fi jaalatamaa keessatti kan wanni isa shaaru hin dhumne jechaadha. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Nuti dhugumatti mokorree isin laala rabbi jedha. Mokorree isin laala ilma namaa kana rabbi ni mokkora. Mokorree isin laala jedha. Wayii sodaatiin mokorree isin laallaa rabbi nuun jedha maashaallah. Akkasuma ammallee beelaanis isin mokorraa rabbi nuun jedha. Akkasuma ammallee waan silaa abbaan kun facaafatee qaburraa oorruu isaa ammallee akka gaarii gahee dhufurraa jalaa ammallee xiqqoo akka inni yaada jalaa godhuu dhabuudhaan mokorree laallaa rabbi jedhabbu.
والأنفس أكسم أما اللي لبو نما فوداني اسم مكرا ربي ننجري ما شاء الله لبو أباس هاتو كإلمس هاتو كمو هاتوتي ربين ka waan silaa abbichi sun akkaan jaalattu jalaa fuudhuudhaani rabbi ammallee mukurri isin lala rabbi hin jire maashaallah. Wanni silaa ammoo waan kanaan tagabba'u maaliidha jennaan sabriidha. Yoo sabrii qabaatte bakka guddaa geetta jechaadha. Kanaaf sabbarii obsisiin jenna. Nuti silaallee gaheen keenyaa ka rabbiin kanuun jedhe يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ننجر ربي ما شاء الله يا وربي تأمنتني هو يا وربي نقومتني هو والسيسها ربي ننجر أبسوك أبدا صبري قد أشوك أبدا جباتي ما شاء الله haati takkuma lama hin deebitu haadha teenya tanaaf jabaattee waan silaa isii gargaaru waan silaa amma sa'aa kana keessatti maasha Allah ilaa amma adharraa jalqabeeti ilaa hamma lubbuun jirtutti silaa waan silaa isii gargaaru gochuu qabdaa fi waan akka sadaqaa jaariyaa waan itti gaha maasha Allah du'aayii goo'isuu qabdaa fi yoo deenii qabatan deenii irraa kafaluu qabdaa jechuudha. Gandi duniyaa kuni ganda ammallee isii keessa nam tokko jiraachuu hin dandeenye jiru irra maashaallah. Ganda irraa deemanii akkuma har'a haati keenya nurraa deeman kanatti nuti martinuu har'a ganda kana keessa fe'achuudhaaf ta'aa jirra jechaadha. Tara tara. Addunyaa daaru mamar laa daaru maqar. Duniyaan tunii ganda isii keessa taa'anii bal'ifatanii miti. Ganda keessaa deeman. Gandi jalqaba ilmi namaan adda bahuudhaan ganda kophaa seenu. Namaan adda bahuudhaan inni ganda dukkanaa ganda xinqiidhaa seenu gandi jabduun ganda qabri tana maashaallah. Gandi ulfaattuun jecha. Bakki gaafiin jabduun jirtu abbaa rabbi laaffiseef malee bakki akkaan nama gaafatanii maasha Allah abbaa rabbi milkeesse milkaahe ka rabbi kuffise kufi maasha Allah laa hawla walaa quwwata illaa billah ganda jabatu ganda kana beeka qurmaanni jabaa sun ikhtibaarri jabaa sun ganda kana jira qabrii nuti ammallee tokko goonee fi ka salaatullee kan salaanneellee maraafuu akkuma tohu qonnee biraa gallu kana rasuulli keenya sallallahu alayhi wasallam القبر قبران إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار صلى الله عليه وسلم قبرين وسينما تكووني قبر ما تكووني قالوا كان إسهام بكلمة تقودا ما شاء الله قبرين توني تكي نتا تشافي في جنة الرا تكي أموه نتا تبولو بولو إبدايرة تتجمع ما شاء الله كناف قبري أمتي نياتانا قبري تشافي جنة الرا تربنها تايسو kanaaf jabaannee maasha Allah isiidha araarama kadhachuu qabna warra ammoo musiibaan tu'e kana ammoo sabrii kadhachuu qabna jechaadha. Rasuulli keenya sallallahu alayhi wasallam barkanaaf sahabtichaan kun fi duniyaa ka'annaka gariib aw caabirii sabiilin jedhe bar maasha Allah. Ta'i duniyaa kana keessa ta'i akka nama imala jiru ta'i jedha rasuulli keenya sallallahu alayhi wasallam sahabtichaan. Ta'i ilaali yookiin ammoo akka nama osoo karaa darbaa jiru osoo karaa deemaa jiru dadhabee ila fakkeenyi sila misaalli duniyaa misaalli fakkiin duniyaa tana fakkiin sila namni isii keessa deemee darbu akka nama osoo karaa dheeraa deemaa jiru xiqqooma isii dadhabbiidhaaf goree hara baafatee jedhee xiqqooma isaa galfatee achi kee karaa deemuu san maashaallah jiruun duniyaa tanumaan
hammi sila namni waggaa meeqa jiraatee fi waggaa dheeraa jiraatee asirratti namni yookiin hammana jiraate waggaa kana waggaa maalii waan jedhee subhaanallah kan dheeratu kana rasuulli keenya waan tanatti bikkanii dhiisan maashaallah waan xiqqoo tana rasuulli keenya nu fakkeessan lala waan xiqqoo tanatti maashaallah nu fakkeessan jechuu barbaanneeti. Jabaachuu qabnaa gandi maashaallah gandarra deemanii jajjabaannee inshaallah akhiraadhaaf dalagachuu qabnaa. Rabbiin nama haqiiqaan akhiraa galee fi dalagatu rabbiin nu haa taasisu. Haadha teenya ammoo rabbiin nu haa araaramu. Warra jannataa rabbiin nu haa taasisu. Warra Khadiijaa fa wajjin Aishaa fa wajjin kaafamu rabbiin nu haa taasisu. Kanaaf inshaallah jabaadhaa warri musiibaan guyyaa har'aa isin tuqituni jabaattanii sabbaruu qabdanii obsuu qabdanii jabaan obsaa isiniin jedha. Inshaallah isa dheeraa dheeraafwanii warri dubbata hedduutu jira. أكتفي بهذا القدر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز. جماعة الخير دعوة في قرصرة ونها فانجرو يو أنمان في ملي قرو وني تكتين أكمو أستاني أمالو ندرو دبتان ساني وني دبتا ما جرو كون قرآنته حديثته برنو غهاجرا يو سغلين إسي أسكستس أغامو هندن دين يو ألباتي أستاذ براتيته بروفايل إسي كان جنة أكا إسين قرآن كان هردفا جر أكا إرفوريس ريفتي قرآن كان أجيبتا جر وصو أكاس تهي بريدا بر مالي في أستاذي إسي سبرسيسو لفنا موجي في سناتي أستاذ نجرسو بركة رب ساني أقول داوان أسبب براغود أمكن كلتي يو إسي برنونجين مالي كاكا داو أقول يو إسي توبيا ديمتي سلكي ناسا جرا يو بويا جرا أمتا نغا كانت داو أقول لفني نغا كمونوس إسي لكنو خيس عرفت حإجي إسي هم ما ننقود تمي إسي دا يفنان أستاذو تاس براتو تاس إسي دا يويريون نسي نمني آجي قبدن كر أستاذو تاس زيبي gara markata azzeebii jedhaanii sagaleen ustaazotaa kun akka bira gahu guyyaan har'aa kun guyyaa isitti jedhuudha. Kanaaf inshaallah maashaallah Zubeyda sagaleen Zubeyda maashaallah barakaa rabbis yaa godhu Zaydi moo obboleessis ni jira. Gorsaa fi daawwaa amma dura ustaazonni godhaa turan ustaaza sakaan keessan maakiin isin irratti hin qabamne sagaleen keessan hin dhagama ustaaz Baharuddiin garuu maakiin isin irra jira sagaleen keessan hin dhagama ajaa'iba akkasitti obboleettii san as nuunaanessaa yoo as jiraatte akkasin laaluu barbaanna jechuudha. Akka waan zaahiratti bishaan kenninee fi cal'isi jechuun barbaannuti isinii galaa dubbiin kun. Ustaaz Aboon Oomaan akkasi dubbiin jechuudha. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nu hordofuu jirti daawwan ustaazaa kun bira gahaa obboleettii tan. Kunoo isin bira jirti Zubeyda fi obboleessi isillee innis biyyuma ambaa jira Abdulkariim kunoo lakkoofsa sagal irra jira isaan lamaani. Obboleeyyan jaallachuu biyya ambaa jiran. Akkana abboo barakadha ustaaz ina akkana feenina wanni ustaazonni jedhan sun kaan. Hayyee Abdulkariim guyyaan dhiirri ciniinnettee dubartii qalba laafinnaan miidhamuu feetullee miidhamarraa hambistuu hardha. Daawwaa fi hadiisaaf qura'aanaa ustaazota as keessa jiranii oloonni ustaaz Ammaraa sa'uun jiru. Garuu obsa rabbisii haa kennu. Obboleettiin tun naasurraa hafuu qabdi himimmaanirraa nu hafuu qabdi haadhatee san rabbiitu bareechise gaafa isin dhiiraa shamaraan gara voisii imootti deebitanii quraana qaraatan akka haadhatee san dubbannu nu taasiftanii jechuudha. Haadha hedduutu dhokate
abbaa hedduu dhugate Abdul Kariim yaa Zubeyda barakaa rabbi isin yaa godhu lafeeleetii akka haadha teessanii du'aayii goonu kan nu goosise isin haadha teessanii akki kun amma ajirii guddaa sharafa kabaja jechuudha. Osoo diin keessa isin jiraachuu baattanii mee eessatti haadha teessanii du'aayii goonu. Bar rabbumaa carraa isin tolche ijoollee gara qilleensaatiin quraana qaraatan kaan yaa Abdul Kariim daawwaa ustaazan addaa sittiin himu obboleettiin tun qalbii laafinaan akka hin miidhamne atillee akka hin miidhamne qalbiin cabni keessanii fi boo'insa sagalee qabu boottanii haadha teessan akka dilii ittiin taane jechuudha. Kanaaf inshaallah rabbi quraana keessatti yoo dubbatu suuraa Aali Imraanii yaa ayyuhallaziina aamanuu isbiruu wasaabiru quraana kana dalagarra nu oolchi duuba yaa warra rabbi amantan sabbara wasabbarsiisa amma si sabbarsiisuuf dhufne jechuu obboleessa kiyya aniin akkana sidduu dubbadhu kun na dhagaye yoo sagaleen keessi si bira gahaa jiraate na dhageettan jedhee waan hin amanuuf dhiyoo tana namni ilma nuu ta'u yuunivarsiitii Haramaayaa tureeti Ustaad Baharuddiin maakiin isinirratti hin qabamne shabakaan keessan rakkisu jira. Haramaa yuunivarsiitiitti du'ee dhibamee du'a manutti fidan mucaa dhibeen dhagahin nama waggaa 17 gaafa kana rifatanii akka malee tahanii bu'aan obboleessoo sitti mana dhagaye. Eegasi osoo kamsarraa kamsatti torbirraa torbetti obboleessi abbaa mucaa du'e onnee dhibama. Bardachaan du'e jedhanii qaadhii hundeem innis itti dabala. Sigalee yoo akka malee xooxiffatan yoo akka malee wasanaa bahan boo'insa keessatti tafakkura keessatti yeroo rahimatti haasahoota garaagaraatiin rabbiin kun aalimus sirri allaamul guyuub qajeellutti keessa namaa beeka. Tafakkura garaagaraa kaastanii yoo nu harkaa fagaattan yookaan boo'insaan of miitan yeroo walitti dawwaltan miidhamtan qur'aana irrallee tarkaanfattanii shari'aa nabii Muhammadis sallallahu alaihi wasallam cabsutti dhiyaattan jechuudha. Kanaaf rabbi sabrii si haa kennu gaafa duutii nama dhuftee rahiimni nama jalaa fuudhame wanni fakkeenya godhatanii qaama qalbii keessan ittiin tasgabbeessitan na yaadadhaa jedhe ashraful khalqi saadiqul masduq awwalul anbiyaa'i wa kaatimur rusul nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanaaf dachee kanarra osoo turiinsi kamaluuti isatu dachee kanarra tura jechuudha. Rabbi quraana keessatti dubbate hadiisa keessatti marraa meeqa dubbatame jechuudha. Haati teessan quraanuma rabbii kullu nafsin dhaa'iqatul mawt kullu man alayhaa faan ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام wanni lubbuu taate hundi du'a dhandhamteen aniin kunis atis guyyaa cal'ifnutu jira. Qaama amma dubbatoona guyyaa qaamni biraa walii gadi oofutu jira. Kana rabbi beekan akka tartiiban nuti wal awwaaluuf wal kafannuuf du'ateen walii bareechinuuf wal duraa duuba nu godhe malee nu hundi du'a nu dandam. Sigalee isinii galee jarateen warra ol yaate ustaadonni kun isin sabbarsiisu dhufanii nu sabbara. Obboleettii tiyya keessattuu dubartiin qalbii laafte biyya ambaa jirti. Arabni sun immoo garaan laafan. Sigalee nurraa miidhamtaa as booda dhibeedhaaf saaxilamtee hir'ina qaama keetiitiin gara biyya keenyaa akkan dhufu. Fayyaa qulqullittiin biyyaa nurraa baatee waan taateef sihii fayyaa qabdu. Sihii qaamaa qalbiin nagaa qabdu akka biyya deebitu si barbaanna giiftiiti. Haqa sitti himna jechuu. Sigala. Alhamdulillah yaa ijoollee immoo keessa jirtan amma gandaa daawwan akkanatti ustaadonni wal duraa duuban godhamu yookaan jiru. Waan sadaqaa haasa'u jiran nutu isinirra beeka waan kana. Sinigalee waan sadaqaa haasayan. Waan cidhaa haasayan. Guyyaa du'aa qura'aaniin dubbatama hadiisiin dubbatu dhimma nyaataa fi dhugaatii. Isin rabbi carraa isin tolchee ustaazota ijaanuu arguu hin dandeenye. Ilmii isaanii hagam beeyin. Fannii meeqarraa ustaazota asitti walitti qabaman gorfamuuf carraa argamtan. Kuni carraa keessan kadachee arabaatti rabbi isin tolche. Shamarree akka Zubeydaa yoo boroma bishaan bichaa itti kennan. Yookaan dubartiitu qabee dukkaana keessa teessisa. Sitti himna Zubeydaa dhagaye. Obboleewwan qe'ee keetii ati qabdu takkaan sheekotaa ittiin dhiyaattu. Yoo akii rahima keessan keessa namni sheekaatti dhiyaatee
Cal'isiisi malee shamarri teessan ustaanni itti dhiyaate akka amma sibira teennee haa qilleensa soositti takka ta'e dubartiimattu yuukkifatee yoyyoomattee boottee boochiftuutu jira biyya keessa. Si galee carraa rabbi si tolchi ustaadee miiqa tosii qo'aan sitti haasa'u jira. Hadiisi sitti himuu jira. Dubartii teenne bishaanumaan jala deeman. Akkuma dhalli dhufuun akkuma ta heerumte ta fagoo heerumte ta kaluu jirtu ta shamaraa ta ilmoo qabdu ta wajji dhufan boottee wal boochifti. Daawwan bakka sanitti sheekota irraa achi deemuu dide daawwan kan itti godhamu qabri irratti dubartiin kan itti iyyitee gangalattee gaggabdee bishaan itti dhaqan qe'eetti. Waan achi tura akka isinitti himna jechuudha. Carraa rabbi isin tolche jechuudha. Amma ambor dhaqee natti himtee daawwaa godha jedhee qabri irratti malee dubartiin hedduu liqqabne bakka takka walitti qabne itti himuu hin dandeenyu hin iyyan. Si rabbi carraa si tolche. Dubartii hagana kabaja qabdu. Haati tantee eega ati diin keessa jiraatte hin duune ni jirtii jechuudha. Haga ati duutee dhabamtutti sadaqaa jaariyaa keessa waladuun saale intala gaarii gurbaa gaarii yoo dhiifatan hin citu jechuudha. Namni yoo du'e wanni hundirraa cite sunnaa salaatuu hin danda'u soomuu hin danda'u. Garuu haati gaa ilmoo gaarii yoo dhiifatte akka teetii akka Abdulkarim kana yoo dhiifatanii deeman qabrii keessatti hanga nuti nyaataa fi dhugaatii itti hajamnu ol sadaqaa fi keeyiriilee isaan as gubbarraa hojjettanitti hajamti jechuudha haati teessan. Ardhaa asii waliin nu qabdanii du'aa nu goosisuu keessaa isa tokkodha kun kinoo. Kanaaf anillee hangana irraan dheeradhu obboleeyyan tiyya hangana irraan dheeradhu yeroo duutii galtuutuun waa hedduu argina jechuudha. Ganda keessatti kutaalee garaagaraa keessatti dubartii boottee nama bochiftu hagardhaa xiqqaa tahee hin dagan akka itti dubartiin tun nama bochiftu huban. Gaafata akka yeroo hedduu kaasawaan kan obboleessi abbaa kiyyaa du'e maal jettee faarsiti akka itti dubartiin tun amma isin dubartii akkasii ta'uu qabdan jechuudha. Qamadiin qumaan qabdu adeera kiyya tarabbii gumaan qabdu tarabbii gumaan qabdu jettee yoyyumattee boottee jechuudha. Warroonni fuula dhiqatanis itti dacha'anii bu'an. Uummanni keenya quraanaa fi hadiisni waan biraan gahee bar uummata himimmaanii wal komatuu bar. Maa iyyitee yoyyumattee maa yoom naa boon takka boottee jiru. Faami maakiin kan kee qabamu. Faamiyaa gubbaa jirtaa maakiin kee banaa. Isinii galee waan dubartoonni teenya quraanaaf hadiisan qophooftuun ta'iniif guyyaa taaziyaa akkasii bu'an jechuudha. Warri jala kanaan dhageettaniif gubbaa kanallee gaafa taraan akka amma Zubaydaaf Abdulkarim isinirra gahe lafuma jala qoraafamuu qabdan jechuudha quraanan hadiisan ideenuu ta'a qoraafamteetu aannan isii urgaa'e. Dhiiraa fi shamarri teenya daawwaa ustaazotaa kanaa yoo lafa jala qoraafamtan kuftanii gaggabdan. Wanni fooqii hambaatti irratti saraamii kira lafa dhooftaniif hin jiru jechuudha. Dura quraanni sammuu isin jira. Laphee keessan qabate jechuudha. Yoo ummatuma sibiilatti haasa'u nu gootan malee daawwaan ustaazota kanaa hundi qoma keessan seenuu qaba. Guyyaa akkanaa kana argisiisuu qabdan sagalee keessan ustaazatti dhageessisuu qabdan jechuudha. Kanaaf anillee sirran dheeradhu barakaa rabbis haa godhu gara quraanaatti hin deebine ustaazonni daawwaa godhanii namoonni bira jiran. Anatti aansanii du'aa isin haa godhanii haadha teessanii rabbi nu haa araaramu haati teessan haadha teenna firdoosi rabbi isin nu haa galchu gaaffiilee barzaka keessa dhiyaatu rabbi itti haa laaffisu sigalee warra qabrii moofaa fi haarawaati rabbi nu haa araaramu isin ilmaan gaggaarii hadiisni jedhu tagizee qaraatu yaa rabbi ati yaa araarami jedhu tagizee salaatu akkoo salaateen tafa osoo hin jedhin yaa rabbi ati yaa araarami jedhu sinigalee nama yoo akka malee morkaa fi aara keessa gahe haadha ofii yaadatee of qabaa deemu. Akkasitti agartanii dubartii akkasii haadha ofii of duuba yaadata dhiira akkasitti haadha ofiitti bakka kennaa deemu rabbi isin haa godhu obboleeyyanteen isin gartanii haati teessan kophaan dhabne ustaazota kana hunda isin wajji dhabe barattoota kana wannummaan qalleefu garaacha kana jedha namichi wannummaan qilleensa kana gubbarraa ustaazota wajji yeroo jiraachuu feenufu biyya ambaatitti ijji teessan akka diimattu hin feenu sagaleen teessan boo'insaan akka duuddu hin feenu ijoollee hedduutu kushiinaa arabaatti nurraa miidhame. Ganaa ta'ii mootuun quraana hadiisan tiifamti malee wanni furrii fudhataa ija digattee ijjisii diimatee dalagarraa baatee ijaazaa galtee mana teettuuf hin jirtu jechuudha ni dalagatti quraana kanaan dawaa fudhattee jechuudha. Kun yaada nuti isinii qabnu subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuun wasalaamun alal mursaliin walhamdulillahi rabbil aalamiin. Ustaadni haalli isinii mijatee itti fufaa. Rabbi sabrii isinii kennu urjiileetiin. أيوة. بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.